Tole, akkam jirtu? Yaada yeroo darbee dhiyeesse irratti dabalata yaada ta'uu dhiyeessuuf jira. Yaadni yeroo darbee dhiyeesse waloomni yookiin tokkummaa kana maaltu fida yaada jedhuun kaane tokkummaa yookiin walooma kan fidu yaada jennee turre. Yaadni kun immoo maddi isaa ayyaana jennee. Kanaaf yaadni madda irraa ka'uurraa ka'ee yaada sirrii yookiin yaada sirrii hin taane yaada ijaaru yookiin yaada hin ijaarre kan ta'u madda isaatirraa kan jedhu kaasnee turre. Yaadni maddi isaa madda sirrii hin taane yookiin immoo ayyaana sirrii hin taane irraa dhufe yaada ijaaru yookiin immoo yaada tokkummaa fidu ta'uu akka hin dandeenye fi yaadni immoo madda sirrii irraa dhufe yookiin immoo ayyaana sirrii irraa dhufe yaada ijaarsaa yookiin immoo yaada waloomsuu tokkoomsuu danda'u ta'uu akka danda'u fakkeenyota garaagaraa kaasnee ibsuuf yaaleen ture. Ammas dabalata waanuma sana kan itti fufiinsuma waan sanaa irratti waa jechuu barbaade. Yaadni tokko kan maddu ayyaana irraayi. Ayyaana jechuun immoo karaa hin mul'anneen addunyaa hin mul'anneen nama fuulduratti ba'ee mul'atu yookiin immoo nama jiraatee lafarra deemu kana duuban akka golgaatti duuban kan jiru ayyaana. Ayyaana isaa sana wajjiniin kan waaqa wajjiniin hariiroo horatu jechuudha yookiin immoo uumaa isaa wajjiniin hariiroo kan tolfatu karaa ayyaana isaa kana jechuudha. Ayyaanni kuni akkuma akaakuu akkuma sanyii dhala namaa innis baay'eedha. Namni tokkoon uumamni hundiyyuu hin qabu waan ta'eef innillee akkuma namaa kana warraaf sanyii lakkaawwatee bakka itti tokko ta'u yookiin immoo dirree irratti waliin jiraatu qaba. Dirree isaati irratti innis abbaa dirreeti. Akkuma namni sun lafa irratti dhalate irratti yookiin immoo bakka irratti dhalatee guddatetti bakka jiraatu irratti abbaa dirree ta'eetu jiru. Ayyaanni sunis bakka isa irratti damboobee jiru sana irratti yookiin immoo bakka isaa sana irratti ayyaana dirree jedhama inni. Kan namaa immoo ayyaanuma namaati. Kan uumama biraatis akkasumatti jechuudha. Dirreen ayyaana qabdi yoo jennu ayyaanni dirreedha bakka ati irratti dhalattee suni si wajjiniin akka wal simuu danda'utti yookiin immoo nama irratti dhalate sana wajjiniin maatii tokko ta'ee maatii ayyaana tokko ta'ee akka itti fufuuf akka jireenya kaayyoo dhalateef sanatti fufu akeeka dhalateef sana akka galmaan ga'uu fi ayyaanni dirree sun ni gargaara jechuudha. Waan isaa barbaachisu wanna isa qajeelchuu danda'u wanna isa gargaaruu danda'u ni taasisa jechuudha. Egaa ayyaanni gargaarsa yookiin immoo tumsa ilma namaatiif akka godhuuf kan waaqni kenneefi uumama innis ayyaanni uumama malee uumaa miti. Uumama akkuma dhala namaa akkuma nuyi kana uumame garuu qaamaan hin mul'anne jechuudha. Numa ta'ee numa kan hin mul'anne jechuudha. Nuyi kana nuyi mul'annee fuulduratti mul'annee baanee deemnu kana isuma taa'ee garuu kan hin mul'anne jechuudha. Nuti kan hin mul'anne yookiin immoo miira keenyaan kan hubachuu hin dandeenye yookiin arguu hin dandeenye jechuudha. Ayyaanni kun dhala namaa hundaafuu akkasitti hin jira. Kan dirreetillee akkasumatti hin jira. Dirree sanaaf yookiin immoo lafa irra jiraattu sanaaf ayyaanni dirree hin jira. Akkanuma ayyaanni malkaarra jira, ayyaanni tulluu jira, ayyaanni akaakuu baay'eedhaan jira. Ayyaanni dirree mukarratti dambooba muka sanaan abdaarii jedhuun. Muka irratti damboobu sanaan immoo ayyaanni dirree waan achirratti biqilu waan achirratti bobba'ee toogalu hunduma isaatu tikaatumsa godhaa jechuudha. Kana jechuun hojiinsaa kan biraa waan biraa miti. Waan namni ilmi namaa ijaan miira shaniin hubatee arguu hin dandeenye inni kan biraatiin miira sanaa oliitiin argee tumsa godhuufi yookiin gargaarsa godhuufi jechuudha. Ayyaana jechuun waan akkasiiti waan hin mul'anne ta'e kan waan mul'atu kana gargaaru jechuudha. Kan immoo hariiroon uumaa wajjin ittiin tolfamus jechuudha karaa biraa jechuudha. Yaadni yookiin immoo waa dubbisuurra yookiin nama dubbisuurra isaa ta'u akkasuma immoo kitaaba dubbisuurra irra yaadni namaa dhufuu hin danda'a. Yaadni namaa dhufu kuni yookiin immoo yaadni waa irraa arganne kuni ayyaana nu wajjiniin jiru sana yookiin immoo akkasumas ayyaana dirree sanarra jiru sana wajjiniin maatii tokko ta'uusaa yookiin immoo
walii wajjin jiraachuu danda'uu isaa baruu barbaachisaa. Yaadni tokko waan dhufeef qofa nama ijaaruu hin danda'u yookiin immoo yaadni sun waan dhufeef qofa tokkummaa uumuu hin danda'u jennee turre yeroo darbe. Yoo ayyaana wajjiniin ayyaana dirreetii fi ayyaana namaa sana wajjiniin nama irra jiraatu sanaa fi ayyaana dirree sanarra jiru sana wajjiniin maatii tokko ta'e qofa yaadni sun kan nama ijaaruu danda'u yookiin immoo tokkummaa fiduu kan danda'u jechuudha. Uummata akka keenyaa kanatti sirna mataa isaa qabu deebisee immoo sirni isaa wiirtuun isaa waa jalaa diigameef uummata wiirtuun sirnaa jalaa diigamee haala wal qabataa hin taane haala sirnaa hin taaneen jiraataa jiru kanaafi yaada tokkummaa yookiin immoo walooma fiduutu barbaachisaa jechuudha. Garuu yaadni kun immoo yaadni walooma yookiin tokkummaa fiduu danda'u kun immoo maddi isaa ayyaanuma asii kanarraa yookiin immoo ayyaanuma uummanni kun qabu akka sabaatti qabu yoo fudhanne akka sabaatti kan qabu Oromoo akka Oromootitti qabu akka dirreetitti immoo akka Oromiyaatitti ayyaana jira jechuudha. Dirree tana qabatee abbaa dirree ta'ee kan jiru ayyaanni hin jira. Uummata kana wajjinis immoo ayyaanni garaagaraa akkasumas ayyaanni sadarkaa dhuunfaa gosaa fi gosa bal'oo hanga sabaatitti jira inni irra yeroo darbe. Ayyaanota kana maatii ayyaana kanaa ta'uu qaba jechuudha. Yaadni dhufu suni jechuudha. Yoo yaadichi maatii saba kanaa yoonni ayyaana uummata kanaa hin ta'ini dhiibbaa dhufaa jechuudha. Abbaa dirree dhiibuu dhufaa jechuudha. Isa nuti ayyaana abbaa dirree irratti wajjin uumamne nu wajjin uumamee fi dirree nuti irra jiraannu irratti wajjin uumame sana dhiisne ayyaana gara biraa finne yoo irratti gabbisne yookiin irratti ayyaaneffanne inni nu wajjin hin dhalate inni dirree kanarratti immoo dirree tana wajjin hin uumame suni hin miidhamaa jechuudha. Yookiin immoo gargaarsa nu godhuu danda'u yookiin immoo tumsa nu godhuu danda'u nurraa dhaabaa jechuudha. Guutummaatti nurraa dhaabaa. Yeroo sanatti isuma nuti bakka biraatirraa finnee gabbisaa jirru yookiin immoo ayyaaneffachaa jirru santu babal'atee itti fufaa. Yeroo kanatti nuti immoo ayyaana nu wajjin jiru nu wajjin uumamee fi kan dirree irra jiran nu wajjin uumame sana wajjin lola keessa gallaa jechuun wal dhiibbaa keessa gallaa jechuudha. Isa ganneerraa achi lafatti kan alaa dhufe kana gabbisaa jirra. Yeroo kanatti kan alaa dhufe kun keessa keenya wajjiniin nu qabatuudha fi qaama keenya qabata malee keessa ayyaana keenya san qabachuu waan hin dandeenyeef qaamni keenya fi ayyaanni keenya wal lolaatuma jiraataa jechuudha. Jireenya itti fufaa jechuudha. Ayyaanni immoo alaa dhufu wanni inni godhuu danda'u sammuu yookiin immoo qaama qabachuu danda'a. Maaliif barsiifamee yookiin baratee yookiin immoo kitaaba adda addaa irraa dubbiseetu yaada kana fide waan ta'eef wanni dubbistu wanni barattu immoo sammuutti kuufama malee ayyaanaatti uumaadha wajjin dhalatte qalbii keessana waliin achi keessatti wal simuu irratti rakkataa jechuudha. Kanaaf sammuu keetii fi ayyaanni kee wanni sammuu kee keessaa jiruu fi wanni immoo ayyaana uumamaan ati qabduu fi ayyaana dirreera jiru sana wajjin waan wal simnee fi yeroo hunda lolarra jirtaa jechuudha. Waluma wajjiniin yaada fiddee wajjiniin lolarra jirtaa jechuudha. Garuu inni sun qaama kee gabroonfatee yookiin immoo nalaa dhufe sun jechuudha. Qaama kee gabbarsiisee jiraachisuu qaama kee gabbarsiisee itti fayyadamuu danda'a jechuudha. Maaliif ati jaalattee ofitti fuuteerta waan ta'eef qaama kee qofa ayyaana keetiin adda si baaseet kophaatti qaama keetti fayyadamaa jechuudha. Yeroo qaama keetti fayyadamu waan ajajamte yookiin immoo waan ayyaanni ati ofitti fuutesu si maddisiisu raawwattaa jechuudha. Yaada ayyaanni kee kan uumadhaa si maddisiisu otoo hin ta'in yaada ayyaanni ati ofitti fuute sun si maddisiisu yaada saniin qajeelfamta, yaada saniin deemta, yaada saniin of hooggantaa jechuudha. Kanaafuyyuu yeroo baay'ee foonuma qofaan yookiin immoo waanuma qaamaan jiraatamu nyaatanii dhuguu ta'uu danda'a. Uffata gaarii uffachuu, nyaata gaarii nyaatuu ta'uu danda'a. Mana gaarii qabaachuu danda'a. Qabeenya gaariidha jedhamu jiraachuu ta'uu danda'a. Garuu gammachuu fi kaayyoo gammachuus hin qabdu. Kaayyoo uumamteetiifis otoo raawwatin deemtaa jechuudha. Kaayyoon ilmi namaa kaayyoo uumameef qaba. Hundumti isaatuyyuu kaayyoo uumameef sana yoo raawwatin addunyaa darbu sanattirree isaaf bu'aa oduun ta'in kasaaraa ta'a jechuudha.
bara hamma kanaa carraaqee bara hamma kanaa qabeenya hedduu horatee bara hamma kanaa waan meeqa godhee uffata gaarii nyaata gaarii uffatee dabarsee garuu kaayyoo uumameef maaliif hin uumame kan jedhu sana waan maqaadhaan lafarratti hafuu danda'u tokko yookiin immoo waan ayyaanan dhalootatti darbuu danda'u tokko odoon qabaatiin harka duwwaa darbaa jechuudha namni kun. Waa tokko yoo odoon qabaatiin maqaa gaarii odoon qabaatiin maqaa lafarratti hafeetoo isa yaamsisu odoon qabaatiin ayyaana dhalootatti darbee ayyaana gaarii dhalootatti darbee dhaloota isaa gargaaree jiraachisuutu nurratti darbaa jechuudha. Kana rakkoo guddaan kan jiru karaa ayyaanatiin waanumti tokkummaa fiduu diduufis tokko kanaa jechuudha. Sababni tokkummaan ittiin dhufuu diduufi namni ayyaana alaa dhufe sana gabbifatee yaada achirraa maddeen deema hoo ta'u namni biraatis ayyaana gara biraatirraa gabbifatee yaada achirraa maddeen deema yoo ta'e ayyaanni dirreetii fi ayyaanni inni ittiin dhalate suni yeroo hunda lolarra waan jiruufi warri wal lolu immoo deebisee tokkummaa ofuu walumatti immoo tokkummaa qabaachuu hin danda'u jechuudha. Ofuufuu dhuunfaan wal lolaa jiru waan ta'eef walitti immoo ayyaanni sun immoo walitti deebi'ee hunduu garaagaraa fidee wanni jedha waan ta'eef tokkummaan qabaatu tokkummaan tokkoffaa kanarraa dhabamaa jechuudha. Karaa biraa tokkummaan kun akkamittiin karaa ittiin tokkummaa yookiin walooma fiduun danda'amu keessaa tokko waa'ee uummata yoo fudhanne uummata Oromoo kana yoo fudhanne uummanni Oromoo kun akkaataa sirni isaa jalaa bittinnaa'ee jirutti sirni ammatti bittinnaa'ee kan jiru ardaadhaan jira. Ardaa Tuulamaa jira, ardaa Arsii jira, ardaa Booranaa, ardaa Maccaa akkas jedhameetu bakka bakkatti sirni addaan qoqqoodamee bokkuun garaagara ba'eetoo jira. Muudaa waliigalaa waan dhabaniif jechuudha. Muudaa waliigalaa erga dhabame tureera. Barri isaa yeroo biraatti deebina akkamittiin akka wiirtuun muudadhaa kan waliigalaa kun dhabame. Sana erga dhabanii booda bokkuu fudhatanii hunduyyuu yookiin immoo wiirtuu odaa jalatti yookiin immoo xaddecha jalatti kophaatti adda battinnaanii erga adda bittinne yeroo adda bittinnaan kana hunduyyuu ayyaana isaa kenname qabateetu adda bittinnaa'e. Ayyaanonni isaanii sun walitti dhufanii maatii tokko ta'anii waa sirna guutuu yookiin immoo waan Oromoo jechiisu sana gochuu danda'u. Garuu ayyaana isaanii kenname sana hunduu qabateetuma garaagara waan bittinnaa'ee fi bakka hafe sanatti ardaa irratti addaan ciccitee hafe sanarratti waanuma qabatee hafe sana raawwataa jira jechuudha. Har'a wanna sirna ta'eetoo sirna guutuu ta'ee deemu otoo hin ta'in waan qabatee deeme sana qofa akka sirnaatitti fudhatee isumaan of jiraachisaa isumaan akkaataa itti dhugeeffatus akkaataa itti waaqa wajjin hariiroo itti horaturre waanuma qabatee deeme sana qofa shaakalaa yookiin immoo hojjetaa jaatanaa jira jechuudha, hojjechaa jira. Sunis fakkeenyaaf akka fudhannee ardaa Tuulamaa irratti amma akka fakkeenyatti fudhannee bokkuudhaa fi kallachaa caachuudha. Wiirtuuwwan kanneen muudaa jala warri ba'an jechuudha. Warri kun muudaa jalatti warra jiran ture bakka tokkotti. Ergammoo ardaatti wiirtuun muudaa diigamee ardaatti citee booda Tuulama keessatti amma fakkeenyaaf bokkuun gosaatii fi kallachiif caacuun isaan kun meeshaalee ulfoo olaanoodha. Wantoota gosa kanaa gosa Tuulama jala jiru iticheetu tursiisee hagaarraatiin eege wiirtuuwwan meeshaalee ulfoo kana jalatti qaban meeshaalee ulfoo kana jalatti jiranidha. Karaa Booranaas yoo deemne akkasuma Booranas Boorana Gujii yoo jennu Boorana Jilaa jechuu keenya yoo deemne raaga waan ayyaanni isaan qabatanii yeroo sana addaan ba'anii ardaatti ciccituun dhufu kan isaan qaban raagaa irraaguu dha'uudha. Waan jilaa wal qabatu kana raawwataa turanii fakkeenya achitti caffeen odaan malkaan irreechaa waan akkasii kun as jira waan ta'eef achi hin jiru. Maaliif as dhiisanii adda babbaa waan ta'eef Tuulama keessa jira. Achitti garuu amma kan waan akka irreechaa waan akka kallachaa wantoota
waan akka ibsaa masqalaarree kan jennu kana jechuudha. Fi ayyaanota kabajaman hedduu isaanii isaan biratti hin kabajaman, achitti hin kabajaman. Maaliif kanuma isaanii kanuma ayyaana isaanii san qofa fottooksanii adda afa waan ta'eef jechuudha. Macha keessattis yoo deemnee akkasuma waan ayyaantummaadhaan wal qabatudha machatti kan jiru. Ayyaana galmaa jechuudha. Ayyaana waan jedhu ayyaanni kun baay'eedha. Ayyaanni kan muudaa hin jira, kan waliigalaa kan muudaa oduu hin ta'in ayyaanni galmaan nama faloo fi fala namaa himu, nama waa raagu waan ayyaantummaa sirni ayyaantummaadha. Kana kennaadhaan karaa maccaa kana keessatti hafe isuma qabatanii hafanii jechuudha. Baay'ina irra caalaadhaan jechuu kooti malee isa qofa jiraa miti. Kan as jiru achis kan Tuulamaa jiru yookiin kan Boorana yookiin Ituu keessa jiru achis jiraachuu danda'a. Garuu irra caalaadhaan jechuu kooti yookaan akkas jedhu irra caalaadhaan ayyaana isaaniitti wanta wal qabatu qofa qabatanii achumatti isumaan ititanii jiraachatu turanii haga ammaatitti jechuudha. Wiirtuun bokkuu amma ammaatti hin deebine, wiirtuun muudatis haga ammaatti walitti hin deebine waan ta'eef jechuudha. Akkasuma Karrayyuu keessas yoo deemne waa'ee bokkuutii fi mi'a fa'aa meeshaalee yookiin immoo ulfoowwan adda addaa kana wajuu yookiin tolchuu isin jedhamu wajuudha. Ulfoowwan garaagaraan akka bokkuu kana tolchuu yookiin immoo wajuudha. Fi raaga isaanillee akkuma warra Jiillee yookiin immoo akkuma warra Jilaa kana, warra Jilaa kan jedhu Booranaaf Gujii waan raagati baay'inaan raaga fi dhahaa waan wal qabatu ayyaanni isaan qabatanii yeroo sanatti adda ba'anii ulfoowwan kana ulfoowwan ulfaadhaan wal qabatan kana wajuu irratti Karrayyuun kennaa ayyaantummaa sana qabatee bahee jechuudha. Illee waanuma irra caalaa madirree isaati irratti Karrayyuu kan godhu waan kana wal qabatu jechuudha. Ituunis akkasuma hayyummaa irratti hayyuu ayyaana hayyummaati. Ayyaana hayyuu lallabee dhageessisuu, lallabee dubbatee amansiisuu Ituu warra Ituu humbanna afran qalloo warra baha Oromiyaa jiran Baarentuu keessa warra bahaa kana isaanillee hayyooma kan qabataniitu ba'anii ayyaana baay'inaan hayyooman arrabaan arrab qareessa arrabdhaan dubbatamu ture. Kanaaf amma yeroo baay'ee gadaa hambaadhaan amma Ituuf humbannaa fi afran qalloo keessa jiru keessatti waa'ee hayyooma baay'ee bakka guddaa qaba. Hayyuu damiina jedhu garasitti baay'inaan maqaa damiina jedhu fayyadamu. Garuu hayyuu gosaa hayyuu biyyaa baay'inaan ayyaana sana irratti wiirtuu qabutu qabatanii too hafanii jechuudha. Isaanis dirree isaanii irratti akkasuma karaa Arsii keessa Siqqoo Mandoo kana odaalluu ayyaana haadholii kan siinqeedhaan wal qabatu jechuudha. Siinqee kana fa'aa walumaa galatti ayyaana ateeteedhaan wal qabatu kana karaa haadholii jechuudha. Ayyaana karaa haadholii kana qabatanii dirree isaanii irratti isaanillee sana qabu ture. Ayyaantummaa sana qabu ture. Sanumaan qabatanii dirree isaanii irratti hafanii Siqqoo Mandoo keessatti yoo laallee baay'inaan ayyaanni guddaa fi akka gaariitti sirriitti inni jedhamu ayyaana Hayyoleeti. Ayyaana Hayyolee yookiin Haawwanii kan ateetee fi sirna siinqee keessatti wal qabatu jechuudha. Egaa kaan immoo kan raaga addaa warra muudaa kana muudama kenneef waami keessaa isaan warra Odituuti. Oditu Sooddoo jalatti jira Oditu. Muuda kana kan qabu isaan warra kana warri kun muudatu keessaa ba'a jechuudha. Warra muudatitu keessaa ba'a, warra muudatitu irraa dhalata jechuudha warra Sooddooti. Isaan kunillee kennaa sana irratti qabatanii dirreedhuma isaanii irratti dirree umarra jiranitti waan muuda wal fakkaatu ayyaanonni isaan kabajatan hundi isaanii waan muudadhaan walitti siqu sirna muudati walitti dhiyaatu. Egaa kennaa adda addaa kennaawwan kanatu adda addatti citee to'aaf wanni tokkummaa kana fiduudhaaf illee gara fuulduraatiif illee yoo nuti dhaqqabuurree baane dhaloonni dhufu kan sirreeffachuu danda'u
ayyaana ardaa ardaatti walitti dhufuu dadhabee kana muudaa tokko jalatti walitti finnaan tokkummaan guutuu jedhamu sun tokko karaa kanaan dhufaa jechuudha. Tokkummaan ardaa ardaa irratti bifa kanaan qindaa'ee dhufuu danda'a jechuudha. Egaa kanuma har'aaf kanan itti dabaluu barbaade galatoomadha. Itti deebina fuulduratti yaada kana ammas itti deebina bal'isneetu. Nagaan naa tura.